Gaasa dhaloota haaree kan godhate sagantaa waltajjii galaana jaalalaa jettu qopheessee turuun isaanii yaadatamu. Ammas waltajjii lammaffaasaa mata duree urjii gammoojjii jedhu bifa haarayaan waa'ee magaalaa seena qabeettii hangafa qaroomina bahaa taata Dirree Dawaa irra. Gaafa guyyaa 28 baajii 5 bara 2015 teelebii kaapitaalitti qopheessee isin eegaa jira. Keessummoota gurguddoo biyya alaa fi ta'isan kanan malee daa'ii dargaggoo Ustaaz Haakim Hassan, Ustaaz Adam Hussein akkasuma duree dargaggoota magaalaa Dirree Dawaa kan ta'e Injiinar Abdul Aziz Raafi yoom kana qofa fakkeenyi samarranii kan taate Dr. Rufaa Pirezidaantii Yuunivarsiitii Dirree Dawaa irraa akkasuma gama biyya alaa irraa Maaster Hassan akkasumas muunsidoota magaalaa Dirree Dawaa kan akka Saalaa Mahmud, Roobsan Mahmud, Mahdi Abdi, Abaadir Ahmed sagantaa kana ni faaya. Maali? Hoota sagantaa seena qabeessa kan irraa qooda hafuudhaan seenaan tikeetaa normaaliin 100 qofa yommuu ta'u VIP'n 200 lakkoofsa bilbilaa duwwaa 933 irratti bilbiluun tikeeta argachuu ni dandeessu. dhaloota haaree yeroo mara waan haaree. روحي ودمي